Guys, waa'een jara kanaa baay'ee tokko garaa na nyaate dhugaa waaqayyoo. Maaliif hojjettanii wanti akkanumatti waan xiqqaa irratti qilleessi nama seentu gara sooshaal miidiyaatitti baatee akkasittiin qilleensi seentu tuni baay'ee gadeedha jechuudha dhugaa dubbachuudha fi baay'uma tokko gadeedha dhugaa waaqayyoo. Egaa hundumti keenya kanuma beennuudha. Hin beektu namoonni gara sooshaal miidiyaa kanarratti beekamtii qaban gara sooshaal miidiyaa kanarratti sirriitti ilaalcha guddaa qaban yookiin immoo bakka guddaa qaban takka gaafa wanti takka dhattee irra geesse wanti cimtuutu irra ga'a jechuudha. Waan xiqqootu waan cimtuu ta'a isaan irratti. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan dhageenye akkam jirtan fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota waan nagaan qaba galata rabbii. Bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif. Egaa samuuna kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'uma tokko waan baay'ee takka garaa nama nyaatudha. Argitaniitii jirtu waa'ee caalaa bultumee fi haadha manaa isaa jechuudha. Egaa kaleessa dheengadda namni kun nama biratti beekamtii guddaa qaba. Har'umallee jechuudha. Egaa namoota tokko tokko biratti ilaalcha gadaanaa qabaatu malee namoota biraa biratti immoo ilaalcha olaanaa qaba, beekamtii guddaa qaba jechuudha. Namni kun haa ta'u malee immoo jara kana maaltu mudate maal ta'anii kan jedhuufi nuti mana isaanii keessa hin jirru. Rakkoo isaanii wanti nuti irraa beekne irraa dubbannu tokkollee hin jiru jechuudha. Sababni isaa maali? Rakkina mana isaanii keessa jiru kan beeku isaaniidha. Rakkina mana koo keessa jiru kan beeku ana malee hiriyyaan kan koo yookiin immoo namni biraa naa beekuu hin danda'u jechuudha. Nama biraa isa nama bakkeerratii mitiiti ollaan kan koo warri yeroo hunda ganama galgala ana ba'uu koo galuu koo na arguyyuu rakkina ani immoo gwaadaa kiyya keessaa mana kiyya keessaa qabu naaf hin argu namni kamiyyuu jechuudha. Sababa kana ta'eefuu jara kana waan isaan dhiphise waan isaan rakkise waan egaa gara sooshaal miidiyaa kanaatitti isaan gadi baasee rakkina cimtuu rakkina guddoo mana keessatti isaan rakkistetu jiraachuu danda'a. Jidduu isaanii lamaan jiraachuu danda'a. Ishee bira jiraachuu danda'a. Isa bira jiraachuu danda'a jechuudha. Kuni wanti nuti beeknu tokkollee hin jiru. Egaa akkuma beekamu torbee darbe keessa egaa haati manaa isaa of ajjeesuudhaaf yookiin immoo lubbuu ishee balleessuudhaaf baddeetii jirti kan jedhamu dhageenyetii turre. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa waan kana dhaga'u warreen kaleessa lubbuu isaanii dabarsan jechuudha. Dubartoota kaleessa lubbuu isaanii dabarsan lafa duwwaarratti akkanumaan jechuudha. Lubbuu isaanii dabarsan meeqota isaanii yaadadheen dhugaa waaqayyo jechuudha. Baay'uma tokko natti dhaga'amaatii ture. Maaliifiini lubbuu waaqayyo nuu kenne tana inni iyyuu gaafa fedha isaa ofii isaatiin iyyuu gara ofii isaatti nu fudhata jechuudha. Nutummaa numti kun wannummaa numti lubbuu teenya balleessinuuf waan nuti bannuuf maaltu jira. Banneedhaa fi wanti ta'e sun hin hafu jechuudha. Ta'eera waan ta'eef hin hafu. Immoo nuti hafneedhaaf wanti sun immoo waan itti cimu hin qabu jechuudha. Sababa kana ta'eefuu yaa obboleewwan koo shamaraa jechuudha. Keessattuu warri jireenya godhattaniitii jirtan jireenya keessan keessatti immoo waan xiqqoo isaa taatu waan guddoo isaa taatu warri jeequmsi mana keessan keessa jiru waa'ee du'aa ofirratti hin yaadina. Waa'ee of ajjeesuu ofirratti hin yaadina. Waa'ee lubbuu keessan balleessuu ofirratti hin yaadina. Sababni isaa maali? Darbitanii jiraachuu dandeessu jechuudha. Kana keessa darbitanii jiraachuu dandeessu. Jireenya har'atti jiraattan kan har'a isin rakkiste kan har'a mana keessan keessatti itti dhiphattanii waan of gootan dhabdan kana borummoo uffee yaa waaqayyo jettanii itti gammaddanii jiraachuu dandeessu jechuudha jireenya kana. Haa ta'u malee immoo jireenyumti kun isiniif hin taane namuma kana faana iyyuu jiraachuun isiniif hin taane hoo ta'e qophaa kan keetti fataa jettee jiraachuu dandeessa yaa obboleettii ko. Lubbuu kee balleessitee lubbuun kee achi asiif hin deebitu waan ta'eef jechuudha. Isaa warri dhiiras yaa obboleewwan keenya warri dhiiras jechuudha yaa obboleessa ko. Obboleettiin kee yookiin haati manaa kan kee sitti balleessiteedhaaf yookiin immoo dogoggora tokko oolteedhaaf wanni ati yookiin ishee lubbuu ishee balleessu yookiin lubbuu kee balleessuudhaaf fiigdu tokkollee hin jiru. Sababni isaa maali? Lubbuun baatee as namaa hin deebitu waan ta'eef jechuudha. Baate taanaan wanta achi as namaa deebi'u tokkollee hin jiru. Walii galteedhaan wanta bade sana irratti wal mari'atanii kanarra bade boruu akka hin banne. Kanaaf iyyuu waan sana irratti wal mari'atanii waliin jiraachuudhaan malee egaa immoo waliin mari'atanii raawwatanii wantichi sun jireenya isaaniif hin ta'u yoo ta'e waliin jiraachuu hin danda'an yoo ta'e
wal hiikanii raawwatanii gargar jiraachuudha jechuudha. Gargar jiraachuudha. Meeqotatu deebi'ee warri bade? Meeqotatu deebi'ee warri lubbuun isaanii bade? Haadha manaa raachuu argitanii jirtu. Raachuu shurrubbee kan innaa sana lubbuu isee balleesse inni garuu har'a hin jirre jechuudha. Haadha manaa Andu'aalem argitaniiti jirtu. Isheenis akkasittiin lubbuu ishee balleessite achi as hin deebine. Isheedhuma dheengaddaa kana mooyyuu mucattii boonee ishee jedhan ishee lubbuu ishee maaliin akka isheen balleessite namni beeku hin jiru. Dubartoota meeqatu jira jechuudha. Dhiirota kanaaf jedhanii raawwatanii rakkina mana keessatiif jedhanii keessattuu warri tidaarii godhatanii tidaarii keessa mana keessa wajjiniin jiraatan rakkoo isaanii mana keessaa furmaata itti godhachuu danda'an furmaata itti gochuu dadhabanii raawwatanii lubbuu isaanii balleessu jechuudha. Lubbuu keessan balleessutti yaadina. Dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Lubbuu keessanitti faradina. Gaafa lubbuu keenyatti farannu, gaafa lubbuu keenya ofii keenya harka keenyaan balleessinu, Waaqayyo biratti illee itti fudhatama hin qabnu jechuudha. Waaqayyo illee nutti gadda. Waaqayyo illee balleessa keenya kana gocha keenya kana nutti hin gammaddu jechuudha. Nutti gadda. Sababa kana ta'eefuu immoo waan kana gochuun kan keenya nama sanaaf fakkeenyaaf amma abbaa manaa koo faana rakkina tokko qabaachuun danda'a. Inni waa balleessee yookiin immoo inni waa godhee waan ta'eef sababa waan ta'eef isa faana wal lolee ani lubbuu koo balleessa jechuudha. Gaafan lubbuu koo balleessu sana ani nama sanaaf karaa bal'ise yookiin immoo bakka bal'ise jechuudha malee nama sanatti bakka dhiphisuu miti jechuudha. Nama sana immoo waan sanarraa deebisuu kan koo miti jechuudha. Indeemu namni sun akka waan sanatti jabaatu akka wanti sun isaaf milkaa'u taasisuu kan koo keessaa carraa tokkoffaadha jechuudha wanti sun. Sababa kana ta'eef osoo kana beektanuu osoo kun hundura keessan ija keessan dura sammuu keessan keessa jiru lubbuu keessan balleessuutti hin fiiginaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani nama tokko faana ergan jireenyi isa faana naaf hin taane taananii bahee nama biraa faana jiraachuu hin danda'a. Nama biraa faanas hin jiraadhu yoon ta'e mooyyuu hin barbaadu yoon ta'e mooyyuu jireenya qophaa kan kootitti hanga Waaqayyo biyya lafaa kanarra jiraachisetti jiraachuu dandeenya jechuudha. Hanga Waaqayyo biyya lafaa kanarra nu jiraachisetti eenyuma maleeyyuu jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu lubbuu keenya balleessuutti akka hin fiinne maaloo yaa obboleewwan koo keessattuu yaa obboleewwan shamaraa dhiirotaaf jettanii abbaan manaan keessan isinirratti waan biraa yaade yookiin immoo jaalallee biraa isinirratti baafate yookiin wanta tokko ta'ee raawwate sababa kanaatiin lubbuu keessan hin balleessina. Wanti isin kana gootaniif maanni indeemu jara sanaaf bakka bal'isuudha jechuudha. Indeemu jara sanaaf akka itti bal'attu gootanii karaa gallakkistanii fi deemuudha jechuudha. Soo sababa kana ta'eefuu jiraattanii isinis immooyyuu carraa gaarii kan nama sana caala isin gammachiisee jiraachuu dandeessu malee lubbuu keessan balleessitanii nama sanaaf karaa guddaa yookiin immoo galma guddaa isaaniif ijaaruu hin qabdanii. Kanaaf iyyuu waan akkasii yaada. Mucaa kana Waaqayyo kunoo ishee oolcheera garuu